Eh? Taada video si wala wanjira kan duro nama wana kasi narata agarsiiftamu mala haarte. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii hortii hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa haalaaf kallattii jirtaniif isinii haa baay'isuun jechuun jaaladha. Akkam jirtu fayyaan keessan badhaadhaa ana bira hundisaa akka gaariitti dabarsaadha. Galata waaqa faatu isiniin jechuun jaaladha. Har'a moo viidiyoo tokkoon isiniif qabadhee dhufee jira. Duraan dursee garuu warroonni yuutuubii kanaaf maatiin taane maatii taa'aadhaa sabskiraayib gochuun nutti makamaan isiniin jechuun jaaladha. Warroonni immoo maasatanii hagammaan jajjabeessan bakkee dhaabbattan hedduu galatoomaa isin jechuun jaaladha. Viidiyoon ani isiniif qabadhee dhufe immoo viidiyoo tokko gaafii natti ta'e hunda keessanittu gaafii ta'uu danda'a hin beeku ani garuu gaafii natti ta'e innis maalidha? Beekishoo fi ayyuun har'a piraankii walirratti godhan yookaan beekishoon piraankii ayyuu irratti godhe innis maal jedheenii hiriyaa hankee duraanii takka alatti argee wajjin nyaata nyaadhee silkii walii jijjiirree baay'ee bareeddii baay'ee namatti tolti jedhee ishii jajaa haasa'ee ayyuutti jechuudha. Ayyuun immoo sasseeqaa taasofti malee aartee jirti jechuudha. Kuni aaruun waanuma jiru. Sababni isaas dhiirri tokko adabee shamara bareedduu takka argee jira. Laaqana wajjin nyaadhee yookaan immoo waan barbaade nyaata wajjin nyaadheen dhufee yookaan immoo bilbila waliif jijjiireetiin dhufee waan yeroo jennu yeroo namni sun haadha manaa isaatiif akkas jedhu waanuma aaruudha. Aaruu waanuma jiruudha. Walitti aaraanii yookaan immoo walitti aaranii jechuudha. Garuu piraankii ta'uusaa beektee yookaan immoo piraankii ta'uusaa beekanii booddee okkee piraankiidha jedhanii fuula ifaatiin addaan gargar ba'uu danda'a. Garuu iddoo isaaniitti jechuudha dhuma irratti na ajaa'ibe dhuma irratti gaafii natti ta'e nu piraankii nu garuu barbaadan immoo maayidhanii naaf hin galleena. Nu piraankii nu garuu barbaadan immoo maayidhanii dhuma irratti waan isaan waliin jedhanii yookaan immoo haasofni isaan dhuma irratti dhaaban suni yookaan immoo jecha waliin jedhanii viidiyoo san cufamee jechuudha. Jabaan isaa gammachuudhaan cufamee jechuudha. Yeroo akkasiin jedhu okkee piraankiidha jettee ayyuun hin fudhanne jechuudha. Piraankii akka ta'e hin liqifamne yookaan immoo kan dhugaa isheetti fakkaate jechuudha. Achirratti jechoota jettis ni jira jechuudha. Dhugaa waan jiruudha. Dhiironni tokko tokko gaa'ela soo qabanii gaa'ela akka hin qabne yookaan immoo qubeellaa soo godhatanii qubeellaa akka hin qabne daa'ima soo qabanii daa'ima akka hin qabne kan ta'anis yeroo ala baanaan akkas ta'anis jiran. Anasirratti dhugaa jetteen jedha. Garuu maaliif iddoo dhugaarratti dhumarratti maaf gammachuun addaan hin bahe yookaan maaf walitti muufattanii asirratti jechuudha. Beeknu ayyuun piraankiin godhe jettu ufuufuu piraankii ta'e yookaan immoo ayyuun aarsitee turte jechuudha. Aaranii turan iddoo sanatti walitti aaranii turan jechuudha. Garuu ani immoo keessi koo kan naaf hin liqifamne sobanii yookaan immoo beekanii piraankii kana kan hojjetanii walitti himanii nu piraankii nu godhuu yaadan immoo jarri kun maalidha maal feetanii anaaf gaafidha ayyuu fi beekii irratti jechuudha. Walitti himanii piraankii kana hojjetanii akka nu piraankii taanuuf miidiyaatti nuuf baasan immoo maayidhanii naaf hin galle iddoo kanatti jechuudha. Anaaf gaafii natti ta'e waan gaafii natti ta'edha. Mee viidiyoo kanatti daawwadhaadhaan haasaa sanitti baay'isuu achirraa hubachuu dandeessanii gara viidiyoo sanitti isin dabarsaa hanga dhumaa hordofaa dhaamsa koodha. Turtii gaarii. Si entah tuh kelas kita sempat di beta orang sini jenis bisa gafa ya atau dia sedih orang doang nih jenuh saya seperti mana kan kalau di masuk kali saya biasa tuh lagar itu deh hani mam hani biasa tuh lagar deh nabeti kena dulu nabeti video tina dubifte nuga misal siapa yang mana nyete ruang kelas dah biasa nacu misal siapa yang mana nyete misalnya ne bayi akan betu satu rebeta misal siapa yang sama ni siapa yang tapi nama bakal nama ni hotel mana uang dere mana tertakat tu Cuma bayi na betin na YouTube rat siur dafan ture sinding kisi pada akasakati futem be kun ture no gafa na YouTube bisu fe CRG mal lanjute aci maka misalnya ne bayi wali asa tura wali shi bayi na mutulti
Maal jechuun immoo? Amala ishee jaallattee rinde. Amalli ishee baay'ee namatti tolti dhugaa. Maandettuu dhiyaattu sitti immoo kamtu dhiyaatte? Nattoo badaan dhiyaattu. Ishee kan barteettamu? Ishee qal'oo tokkomni himtuu ijoollee wajjin dhufteen gaaficha iyyuu malee nu badaan kilaasitti baay'ee walitti hin dhiyaatu. Dhufa warra ijoollee dhufanii ishee mataa rifeensa dheeraa san qal'oo dheertu baay'ee bareeddisan bareeddu. Maal deemtee? Maal? Bareeddina ishee bareeddee. Maal taate? Maal taate? Nagaan gamtee si warri dhiiraa kun. Maal jechuun immoo? Asumaan jalqaba qaba. Eessi bilbila walii jijjiirtaniire. Bilbila kokotteetti ishee milikkita naa godhee turte. Maal godhattee? Normaali maka walii daawwallatte. Atis taraakee Afrikaa. Wayyuu. Maanni iyyuu waan baay'ee arti fakkaata. Anoo gaafuma dubartii bira geessanii akka niitii fuutan akka mucaa qabdan maaltu sin dhoksaa rakkisaa? Hin beekti koo bar. Ajaa'iba. Maaltu loloksiise hin beekti bar dhuftee mana kana gaafa deessu dubbisuufte miti. Maaltu misaa affeerraa maaltu bilbila wal jijjiirsaa fidere? Maal na tafeerensin jedhee isheen na affeerensin jedhee. Maarri gaafshin si affeertu kootu mana gallan jettuure sabiyyi nagaa. Mana galla. Kana ta'e teessanii wal affeertan maal odeessaan reeshi? Amma waa biraa haasa'uun barbaada. Akka biyyaatti waan baay'ee maarte. Lakkee. Dhugaa baay'ee waa'een fidhiira waaqayyo garuu nan galateeffadha waan manni dhiiraa hin gooneef dhugaa. Bah, sanuu arrabsuu illee mirga hin qabdu. Dhuguman siin jedha. Maaliin balleesse? Maal ta'e? Sibichaa miti. Haasaa kokkoleen fichi. Gaafa taaksii keessa teessan qalabatii dhokfattu tiisi keessa. Inni tokko har'a maal godha taaksii keessa taa'ee ishee tokko jala jala. Harka isaa keessa immoo kiisiin baasu. Harka dhukkubaa kun hidhee yaadaan immoo iddoo raddaati sanaan ta'a. Lakkaanni qalabatii dhossuuf gama isa lubbu. Isin mee fuunumaadha koo itti. Ayyu. Na fichisiisi kaa seen finnee baran. Bakka hin daamini muriisi bakka. Maal jechuudha? Ansi maal haasaa jirta? Misaala si affeerraan jette garuu kan kaffale immoo ishee miti kan kaffale. Maal? Maalaan bitaaf? Wantuma lapheeshin keessatti hafu wayyuu. Maal jechuudha? Waan isa taasaa jiru wanta hartu waluun beeku bara. Inni naaf ta'e. Naaf mala akkasii fidde moo? Ani la waa'ee dubartiitti wal qabate gurri kola jecha tokko dhabuume jecha tokko siinan jedhama. Akkam? Dharuunisa. Amma wanta waan ishee wanta haasofne akkasitti meen xumurree baran. Maa hojii takkamtu wanti isin fideree beeku. Ilaali akka baay'ee natti naa jette sitti man jedhee. Inni akka baay'ee na jaallattu akka baay'ee na dinqisiifattu natti himte. Yaa anis galatoomii anis baay'een si jaalladhan jedheeni. Maal taate? Jaalala sabannoo mitiim. Maal jechuudha? Nyaattiif jaaba. Feenaan maal nyaattaa? Qabattoo kun nyaatti feenu. Isa booda jechuudha. Achi bakka normaalii jaalala obbulummaa akka ishee jaalladhanis normaa akka ishee kabajutti himee laaqana waliin nyaanne diraamaa wayii barreessaa akka jirtu natti himte waliin hojjenna gara fuulduraatti jettee aayidiyaa sana dubbiseetan. Ayyu. Haadha mana abbaa manaa kana haasoftu. Elaa biroo viidiyoo si waraabaa jira. Qandee akkasiin barbaadu beeku. Duraanii irratti abbaa manaa dhamu. Abbaa manaa taate hojjetta. Dingataatti qabbaasitu viidiyoo si waraabaa jiru. Piraagis gochaadha. Ayyu. Ani. Koomatumaadha kophee
kola nikiki malditanii kan hin jaalladhu. Nikiki makkas hin jaalladhu. Latti qaxxiri jiraadhu mana kee yoo si taate yoo si hin ta'ute immoo kalas. Maaltu? Yoo si taate yoo si hin ta'ute jechuun jechuudha. Isatti akkas dubarooti argee shaayibunaa mataan na cabsaa mataan na rukkubatanii sababa uummatanii walitti dhiyaatanii sababa dhuummatanii wal agartan sababa dhuummatanii walii bilbiltan dhimma kiyya miti. Lammataa gurra kun wanta akkasii abboon barbaadu. Lammataa dhugaa gooftaa. Maala saartii? Maala saartaa? Prankiis gochaa jiraasin jedhe viidiyoo sababaan jira sitti agarsiisaa jira miti kan inni oduu kan baaftu maali? Taada viidiyoo sababaan jira kan dura nama waan akkasii irratti agarsiifamu maala saartaa? Moo kan garaa qabu dubbachaa jirti? Maal jechuudha hanqee? Kan garaa qabdu asaartamu viidiyoo si waraabaan jira piraankiidhaan sin jedhe tasa gabbaatin wannu jette kaameraa harkatti argaa jirta maayin? Atis yoo kan garaatii qabdu dubbatte taaka. Ani amma yoo kan garaatii qabdu dubbattan atis kan garaatii qabdu dubbatte ta'a. Moo wanta walitti nu buusuun qabu. Yookaan bilbila sana naa kee wanta gaafadhu qabaana afaan tokko. Anchi amarraa irraa dhugaa waaqa? Maal ta'aa jirti? Ayyu. Kotas. Nageessu. Reeba Yesus. Harkumaan pirankii ijaatti galii jedhara. Feenu. Haati kee baraachaa jirti dhugaa waaqa. Ayi naannoo aarsaa jirta malee dhugaa ija diimattee. Maqaa Yesuusiin. Nee kottu. Waa'ee uummataa maal dhagasheen? Si bichaa mitii kee maal jettaa? Waa'ee uummataa maal dhagasheen? Maal dhagashee waa'ee namaa hin jiru. Pirankii hin jiru. Kun viidiyoo waraabaan jiran sitti agarsiisa. Amma waa'ee akkas hin jiru barbaadde. Seera dabarsitee tutu barbaadaa? Badi ba. Teewwee nabbo. Teewwee ba. Amala hin qabne har'aan fide moo ምንድን ነው nama mucaa qabuudha nama mana qabu jireenyu qabayyuu hin jedha maal jechuun barbaadde? ኧረ Yesuus nagaan tura baay'ee baay'ee.